isa kan dubbatan argannee jirra. Isa arganne isa duukaa buune maal akkatti isa duukaa bu'u jennaan ani kana nama nu jedhe. Waldaa kana dura dhagayeera. Barreeffama kana dura dhagayeera. Kuni hundaa jedhameera. Garuu Naazreeti mandara tuubatamtuu kana keessatti akkamitti kuni ta'uu danda'a jennaan fagoo jira kottuu ilaali jedhee haleluuyaa. Dhagaa ergaa waaqaasitti harka olkaasina irraa fudhadha. Harka olkaasina irraa fudhadha. Biyya Itoophiyaatiif iyyuu furmaata kan ta'u jalbii duwwaa miti magaalaa Goojjoo keessaa ba'an jedhani. Haleluuyaa. Lallabaan jijjiirama kan fidan, raajanii jijjiirama kan fidan, faarfatanii jijjiirama kan fidan, gaggeessummaan jijjiirama kan fidan, biyya bulchuudhaan jijjiirama kan fidan, dhaloota furmaata kan ta'u misiraachoo dhagaagoomna Waaqayyo mandara kana keessaa biqilaa jira. Awwaara keessaa warra ol ka'aa jira kanaan argeensa kanadha. Haleluuyaa. Kuni galata Waaqaaf. Kuni galata Waaqaaf. Ija keetiin argita, kunto tonnu hin argita, tonnu hin bita, tonnu hin leemini hin argita. Fagoo miti barri isaa dhiyoodha. Yoo. Haleluuyaa. Kadhaati. Haleluuyaa jedha. Duwwatti jedhaatu mazanaa jedhaati. Haleluuyaa jedha. Haleluuyaa. Eenyu haa ulfaatu ture. Eenyu haa galateeffamu ture. Eenyu haa jajamu ture. Eenyu haa sagadamu ture. Eenyuuf galanni haa ta'u ture. Eenyuuf ililleen haa ta'u ture. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Kaleessa kuduarraa kan si fure isa. Dubarraa kan si fure isa. Angoo seeqanaa kan si fure isa. Rakkina xixiqqoo sitti guddaa ta'e isaarra keessatti du'aa jirtu kanarraa ilaa guyyaa nama lallabaa jiru kanaa kaasee hin fudhattanirra waaqni kee harkayyuu si furanne. Waan si hojjete kana harkayyuu si fura. Amin jettaa? Si fura. Ammanni kee dheebote, kan dhala kee fawwite, kan ofii kee fawwite, kan ijoollee kee fawwite, kan biyya kee fawwite. Waaqayyo waltajjii bakka keessa harkatti baatee jira. Nama irraa fudhatutu dhabame. Nama harkaa fuudhutu dhabame. Hoo harkaa fudhadhu guyyaa kanaa kaasee Waaqayyo jijjiirama dhugaa fida biyya kana. Ameen jettaa? Guyyaa kanaa kaasee jijjiirama dhugaa fida. Ati sin jijjiiramta. Manni kee jijjiirama. Dhalli kee jijjiirama. Biyyi kee jijjiirama. Waldaan keessa jiraatu jijjiirama. Qoy dabalee sitti hima. Qoy fachu. Keessa biyya keessa hin alaala. Ilaa magaalaa kana keessa waldaa kana keessa jiraata. Waaqayyo inaaffaadhaan ka'eera. Ameen jettaa? Waaqayyo inaaffaa guddaadhaan ka'eera. Hafuurri Waaqayyo akkana naan jedha. Namootan teechisuun qaba, namootan kaasuun qaba. Ameen jettaa? ማስቀምጣቸው ሰዎች አሉ፣ ማስነሳቸው ሰዎች አሉ። eenyumtu taa'e otoo isaan hin jedhin waldaa keessatti wanta hundi bachaa jira dhaggeeffadhaa. Waan waldaa keessa namni tokko taa'e otoo isaan hin jedhin beekamtii guddaa kan qaban, maqaa gurguddaa kan qaban, jireenya kan qaban. Dhagaa isatti nima namni tokko taa'e otoo isaan hin jedhin zacci jedhanii taa'u. Akkamitti tasgabbaanii taa'e naasuu guddaadha zacci jedhanii taa'u. Dhagaatu namoota hin beekamne Waaqayyoon waan kan isaan beekatu muka. Seenaa kan ittiin haara'u tufa. Seenaa kan haaressan tufa. Waaqayyo gooftaan kana hin godha. Waaqayyo kana hin raawwata. Harka ol kaasan irraa fudhadhaa. Maqaa gooftaa Yesuusiin haa ariifatu. Sagalee kana amantanii kan fudhattan har'a. Jijjiirama dheebottanii kan dhuftan har'a. Dubbii dhugaa kanatti kan amantan har'a. Harka ol kaasaatiin irraa fudhadhaa. Maqaa gooftaa Yesuusiin isin irratti haa ta'u. Mana kee irratti haa ta'u. Bara kee irratti haa ta'u. Jireenya kee irratti haa ta'u. Dhaloota kee irratti haa ta'u. Sammuu kee irratti haa ta'u. Dukkanni sin danda'in. Hamaas sin danda'in. Dhukkubni adeemaas sin danda'in. Hawaasi sin danda'in. Jinni sin danda'in. Maal jettee? Maal jettee fudhattee? Akkam jettee fudhattee? Fudhatteetta galata biyya Waaqayyoo siif ta'eera.
kadhachuun akka irra jiru nan beeka asirratti nan dhaaba